fuula 80 jira. Yuunivarsiitii maaf deemtaa? Inni jedhu kuni akkas jedhee yaada. Yuunivarsiitoota biyya Itoophiyaa keessa jiranu odoo barattoonni biyya Itoophiyaa jiranuuf mootummaan biyya Itoophiyaa dhuguma irra hojjetanii yuunivarsiitii biyya Awurooppaatiin dorgomtee yaada. Addoorra hojjenne. Faranji luka afurin qaddu gaafa baaseen jiru mataa isii lakkuma kenna gurra qaddi. Waan nu caalteen garuu amanamummaa hojii qadduu fi jaalalaaf kabaja hojii yeroo hojii fiiti qaddu. Yeroo fiiti. Agartee? Dargaggeessa wal qabsiisee waa'ee yeroo asirra barreesseera jira. Siif yuunivarsiitii erga jedheen duba siif dargaggummaadha. Siif dargaggummaa fuula 82 irra waa'ee dargaggummaa dubbata. Dargaggummaan siif maali? Dargaggummaa jechuun galaana nuti seenne Paasifikii ammayyuu asiin seenne addee baanuu hin beeknu galaana seenne daannee fixuu wallaalluuma. Galaana waggaa 16 yookiin 17 seente waggaa 35 keessaa baatu. Waggaa dheertuumati. Waggaa 15 irraa kaachee shaa jennuuti. Waggaa 35 waggaa 20 keessaa fixxeerta. Gadi farkisaa doolte rifeensa kee qalama cileessite jabaattee adoof miidhagfataa oolte dargaggeessa ta'uu dandeettu. Namoonni agarsiisan waa'ee dargaggootaa cinaa waliin dubbachuu barbaadu namoota waggaa 60 ta'anii akka dargaggeeyyiif godhan yaadatti kennuu barbaadu. Yaada maal jedhutti kennaa wanni isaan godhuu malani akka irraa hatte marroo sammuu itti meef duuba deebanii dargaggeessa ta'uu barbaadan garuu ta'anii hin danda'an. They can't. Hin danda'an. Hin deebi'u. Dargaggummaaf yerooni waa akka malee walta maxxanee waliin jiraataati. Bara dargaggummaa keetii yeroo ta'etti kabajjee hojjette taana jireenya keetii eegare hiika dhugaatti kennite sanyii sirraa dhalattu kabajjee jechuudha. Tokko. Sanyii irra dabartee maatii keetiif kabaja teete biyya teetiif maqaa teetaa jechuudha. Ardii bakka bu'ee namni Afrikaa Yuuneenii keessatti gamtaa Afrikaa keessatti namni hirmaatuu danda'u nama bara dargaggummaa isaatti hojjete. Nama hojii bara dargaggummaa isaatti seera irra ba'ee. Irra ba'e waan godhuu qabu. Waa irraa eegamu. Waa irraa eegamu. Agartee bara dargaggummaa maan godhuu qabnaa? Tokko barnoota barachuu qaba. Ilaalcha dargaggoota biyya Itoophiyaa keessaa du'uu qabu keessaa tokko maani? Barnootaaf maallaqa wal bira qabuun hin barbaachisu. Hadhalle teenaan borullee namni barate nama maallaqa qabu caala. Dhugaa dubbachuu. Maallaqni ladoo barbaachisu. Ladoo barbaachisu. Barbaachisummaa sanii alatti immoo barnooti yoo hin jirre. Yoo hin jirre hiikan qabu. Hiikan qabu jechuudha gatiin qabu. Hiikan qabu. Maallaqa yoo horattee sammuu hin qabne teete yoo fakkante waan daldalaa hojjeta. Nama beeku itti fayyadamaa jechuudha karra teetu. Akkasii. Yoo inni siin mallatteessuudha ganaa birrii isaa kennita. Isa malee qalama firmaa isaa qofaa waraqata ho'iirra dhaabuuf birrii isaa kennuu qabdi. Hin barate waan teete. Agartee sirra caaqaa jechuudha. Lammaffaan immoo yoo barattu ifii keeti dhagarta. Addunyaa keessa ati eessa akka jirtu kaartaa keessa if dhaggitaa jechuudha. Kanaafuu barachuun dirqamaa hidhee yaada dargaggummaa keessatti. Lama. Inni barachuu wal qabatu kun immoo maalidha wanni sirraa qabu yoo barannu aadaa hojii qabaachuu qabu. Aadaa hojii qabaachuu qabu. Asirratti gaaffii tokko sii qaba. Aadaa hojii waan jedhu tokko. Waan biyya keenya keessatti na dinqe tokko jira. Waan nama baasuun isaati. Dhaloonni keenya kutaa tokko kaasee gaafa kutaa haga 12 baratanu baay'een keenya keessa darbine ani lachuu keessa darbine ati keessa darbite. Namni hojii irra baay'een dhaqu. Yeroo baay'ee ilaaleera. Karaarra dhaabbatanii bakka hin barbaachisne dhaqanii gabaa dhaqanii gabaa sanuu kawwee hin binne. Wamaan bitan. Wamaan binne dhaqan. Inuma dhaabatan. Kanaafuu yeroo baay'ee ilaalle yeroo ta'e mana tokko keessa yoo fakkeenyaaf maatiin 5 jiraate abbaa tokkicha qofarraatiin jiraatan jechuudha. Dargaggeessa waggaa 18 dargaggeessa waggaa 20 kaawuma tokko hojjanne ka ifi dhiqatee ifi qaqqabatee qofa ba'ee deebi'a. Eenyurraa jiraata garuu abbaarra. Nama tokkochi abbaa. Nama tokkotu namni kun nama meeqa nyaachisa? Nama 30 nama baja. Kanarratti maal jettaa? Aadaan kun jijjiiramuun qabu. Kun dirqama gadi qaannee dubbatuu qabna. Namni asirrallee yaada yoo qabaatellee if ilaaluu qaba. Ilaaluu qaba dhugaa. Anillee waan keessa darre waan ta'eef. Kanaafuu asirratti aadaa hojii sirreessuu irratti. Ani asirratti waan tokko jedhuu barbaada. Wanni jedhu maani nami sammuu isaa bara jiraatu keessatti hojii walii hidhatan qabne
nama umurii isaa guutuu waa'ee milkii yaaduu hin dandeenye jechuudha. Nami umurii isaa guutuu hojii walii hariiroo hin qabne. Barnoota barattee amma wanti ta'e maa Itoophiyaa keessatti barsiisaa. Wanti ta'e barnoota barattee si barsiisee abbaan kee sangaa si gurguree lafa si gurguree si eebbisiisee mucaan kee mana najjaaricha dadhabee. Maastersii barattee birrii 15,000 birrii 20,000 si kaffalaa damooza kee mootummaa haga beeku. Ati nu adoo qoodde addee 2-3 callaa dhoochee hobba'u. Waan dhuun. Attan gootee fi keetiif nyaattee sirraattee haadha teetii kophee bitte. Silazii maanti barbaachisa? Wanni barbaachisaa extra thinking yaada dabalataa yaadu. Yaada hojii biraa uumu. Invest godhu. Ati haga barnoota baratteetii miti barnoota baratte caaltaati. Wanni beennuu fi wanni nu kanfalam waliin madaala. Tana beekuu qabna. Inni maastersii qaba jedhanii nama koolees akkatee deemu wayii godhanii yaaduu hin barbaachisu. Dhiigalee barnoota wanni barannuu fi waa naannoo teenya keessa jiraasan karaa saayinsiin deeggarame akkamiin hojjanna waan jedhaati malee barnoota baranne sanii mana ijaarannee mana dansaa keessa jiraanna wanni jedhamaa lafa keessa hin jirtu. Dhugaan jirtu si tanaamu. Silazii uummati keenya tokko qonnarra hirmaachuu qaba dargaggeessi keenya. Amma miira fokkoo keessaa ba'uun nurraa eegama. Hojii filachuu. Agartee dadhabbiin hamaa. Yuunivarsiitii irraa eebbifamee yoonni boqqolloo naggaate mucaa wayii gaafa wayii kan inni biraatee boqqolloo naggaatu jiraan naashoo fayidee sodaata. Mataa hin caalaa dooni naggaate aga naggaate sandachaa 30 naggaate inni waggaa tokko. Waan baay'ee argata. Tokko qonna qochiisuu danda'uun barbaachisaadha. Horii horsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Agartee karaa adda addaatiin sammuu keenya kana humna sammuu keenya keessa jiru dammassine jenereeti goone miira hojii miira diinagdee kakaasu. Akkaatiin gafa jettu kaan jabaannee isarra yoo hojjenne tokkoffaa dargaggeessa humna qabu haa qabeenya qabu ta'e. Biyya Itoophiyaa keessa rakkina takka itti qalbeeffachuu qabda. Dargaggeessa ta'ee qabeenya horachuu oojju. Bara durii abbaan fedhee qabeenya qaba. Inni this normal. Wuma jiraate. Bara fixatee qabeenya horachuu karra dhufa. Waan jiraate. Waan nama garramaate ani waan kana yeroo baay'ee ilaala. Namni sila bara umurii isaa bara dargaggummaa isaa mana gaarii qabaachuu qaba. Makiina qabaachuu qaba. Erga umurii fixeen duuba waggaa 50 fi 60 fa'aa dhaggata. Yoosu waggaa tokko waggaa 2 fa'aa jiraatte ta'uu danda'a. Sanuu ittiin dhukkubfaticha qofa. Ittiin dhukkubfaticha. Hospitaala Hawaasaa, hospitaala Finfinnee, hospitaala gurguddaa kana ittiin yaalamuuf malee waan biraa godhuus hin fayyadu. Kanaafuu maa godhuu qabnaa jedhee na gaafachuu danda'a dhaloota tokko hatuu qabnaa jedhee yoo na gaafate hatuun qabna. Tokko asirra barreesseera qusachuu qabna. Maanii fayyaa ta'een aara saabuun nurraa eegamu. Nurree mootii baala nyaatuun qabna. Agartee? Nurree mootii baala nyaatu. Baalli abbaa qaba. Baalli abbaa qaba. Baala illee nyaanne baala bilchaata nyaanne. Baala bilchaata nyaanne. Nama garama. Agartee? Waan dheedhii baddaa keessa dhaqee raamu agartee nyaatuun kan tokko. Garaatu jireenya keessi malee eenyuun si jiraatee hin danda'u si qofa jiraatu. Bakka kee bu'ee namni si hin jiraatu. Milkaa'ina kee abbaan keessi milkaa'u ilma keessi milkaa'u sitti milkaa'u. Sitti ofii milkaa'u. Gatii keessatti itti kaffalaa hiikkatti keessatti itti kennataa jechuudha. Kanaafuu aadaa hojii aadaa qusannaa fayyaa ta'e na eeguu waan nu barbaachisaa callaarratti xiyyeeffachuu irratti tarkaanfii guddaa fudhannee xiyyeeffannaatti kennuu qabna jedhee yaada. Dhaggeeffattoota teennaa guddoo taphataa jirra guddoo nutti tolallee I hope baay'een keessanillee itti bohaara jirtanillee irraa barataa jirtanii keessattuu barattoonni yuunivarsiitii dargaggoonni bara kanaa kitaaba kanarraati waan baay'ee barattan. Yeroon qabeenya yeroon jireenya yeroo ala jiraachuu hin dandeenye. Kanaafuu I think waan baay'ee dubbanneerra amma yeroo beeksisa. Mee waa'ee seenaa keetii irratti maal jetta? Ani kitaaba kanarratti seenaa jireenya kiyyaan barreessine barbaachisaa ta'e natti mul'anne. Giraatuun umurii tunas seenaa barreessuu qabu.
Kan inni jedhu immoo lafuma keessaa latte muka wayiitii jechuu barbaadeetii miti. Mukni seenaa mataa fi qabu. Wanni jedhuu barbaadu ani bara 1988 sadaasa guyyaa 29tti haadha tiyyaa addee Gannati Qunee Basaayyeetii fi abbaa kiyya Boyaachuu Godaanaa Baanataa godina Gujii Bahaa aanaa Ardaa Jilaa mee boqqoo ganda duwwaa tokko lafa Sololoo Qobboo jedhattu dhaladhe. Dhaladhee gaafa guddadhu haadha tiyyaa fi abbaa kiyyaa qilmaa tiyyarraa kaasee ajajamaa loon tissaa bisaa waraabaa fi akka umuriin tiyya mana morsaa galchee geettutti akkasanii guddataa ture. Abbaa guddaa kiyyaa Dr. Geetachoo Godaanaa Baanataa biratti bara 1996tti kutaa tokko Nageellee magaalaa guddittii godina Gujii Bahaa kutaa tokko gale. Achi kutaa tokkoof 2-3 mana barumsaa Gadaa Primary and Secondary School mana barumsaa sadarkaa tokkoof marsaa lamaffaa Gadaa itti baradhee kutaa 4tti mana barumsaa mee bakkootti deebi'ee barachuu jalqabe. Gaafa mana barumsaa mee bakkootti deebi'u umuriin keenya guddatee gara waggaa 9-10 gara 12 kana geera. Achirraa kaasee qonna qotaa hojii jireenyaa hunda maatii kiyya gargaaraa akka ilma hangafaatti maatii kiyya deeggaraa guddadhe. San keessatti immoo muuxannoo baay'ee gonfadhee abbaa kiyyarraa tokkoffaa aadaa qusannaa, lammaffaa karooraan jiraachuu, sadaffaa immoo itti gaafatamummaa fudhachuu. Kunni kun gurguddoon abbaa kiyyarraa waan baradhe. Qusatanii jireenya qusannaatiin bakka guddaa gahuu danda'u fi qisaasessuu dhabu. Lammaffaa immoo karooraan jiraachuu, waan gootu kamiifuu karoora qabaachuu. Inni itti aanu immoo waan keetii fi ilaalcha dansaa mataa keetii horattee maatii keetii fi itti gaafatamummaa fudhattee jiraachuu akka dandeettu abbaa kiyyarraa baradheera. Haadha tiyyarraa immoo wanni gurguddaa haadha tiyyarraa baradhee naa jiraatte tokkoffaa waaqa uumaa keetiif ajajamuu akka qabdu, isaaf sagaduu akka qabdu, isa waaqeffachuu akka qabdu haati tiyya na barsiifteerti. Achirraan kaafee immoo jaalalarraa baradhee haadha tiyya. Akkuma saniin obboleeyyaan tiyya nama 9 duuba kiyya jiru. Hunda isaaniitii fi fakkeenya dansaa ta'a. Barnootaan, qonnaan, hojiin karaa hundaan maatirra darbee dhugaa dubbachuudhaa fi haga ollaatti, haga adaalaa duuditti, haga dhalooti fakkeenyatti fudhatuutti dhufee sadarkaa kanaan bahee waaqaa fi haa galatu. Karaa kana keessa dhufee kun kana gaafa ta'u bara 2007 barnoota kiyya kutaa 8ffaa bara 2006 gaafa xumuru bara 2007 barnoota sadarkaa iskuulii mana barumsa Booreetti barachuuf Booree galee. Booree gaafa galu jireenya har'a keessa jiraadhu kana keessatti jireenyi gaafa san jiraadhu hiika guddaa naaf qaba. Namoonni gaafa sa'an wal beekan Booree keessatti namoonni yoomillee hin dagatamne barsiistuuti yaa Wangeelaa Kateete, Wangeelaawwiit Asraat Hundimmaageny, akkuma san Wangeelaawwiit Tasfaayee Kebbedee, akkuma san Qees Goobana Shonqaa Makkaan Yesuus Booree, Wangeelaawwii Dabbasoo abbaa isaanii yoo beeku dhabellee maqaan namni Wangeelii magaalaa Booree. Akkasuma addunyaa kiyya akka malee jaaladhu. Dabbasoo Waaqayyoo na fakkaata. Waa gole. Jaarsa tokko Mulongeelii jira beektaa. Jaarsa sanii abbaa isaan beeku nama guddaa nama akka malee jaaladhu. Hariyoota tiyya keessaa nama akka malee kabajuuf nama akka malee jaaladhu. Dargaggeessa cimaa qaxalee lafa keessaa dhufu jiru. Dinagdee isaa guddisuu akka jiru mana biraa eebbifamee lafa tanaa deemee bara 2013 Tsaggaayee Dabbasoo, Masaayaa Kiliiluu, Saamsoon Nagaraa. Warri kun namoota hin dagatamne jechuudha jireenya kiyya keessatti. Achirra gaafa aansu maatii kiyya keessaa namoonni akka malee galateeffachuu barbaadu nama 3 nama dagachuu hin qabne. Nama yoomillee yoo isaan dagadhe dhugaa isaanii dagachuu hin dandeenye nama 3 qaba. Inni tokko haadha tiyyaa na dhalte. Gadhanna ba'achuurraa kaachee haga guyyaa har'aatti namummaa tiyyaan, dadhabbina kiyyaan, cimina kiyyaa, amala hamaa kiyya hunda dandeettee haarummaa fi irraa jijjiirini. Gadhaatti na waliin jiraachuu sitti haadha tiyyaa guddaa si galateeffachuu barbaada. Inni kun abbaa kiyyaa. Itti aansee immoo nama akka malee jaaladhuu fi jireenya kiyyaaf Waaqayyo naa kenne sadarkaadhaa kanarraa akka hin gahu hiika guddaa kan naa ta'e seenaa waliin qabnu laakkuba fuula 7 irra barreesseera. Jaalallee tiyyaa jechuudha. Jaalallee Ayyaantuu Gammadaa Uddoo har'a kana Ameerikaa isteetii Siyaatel kan jiraattu. Bara 2015 bara amma keessa jiru kana gurraadhala gaafa guyyaa 21 biyya tanaa deemte nama akka malee kabajuu fi nama akka malee jireenya kee keessa iddoo guddaa qabu
nama waaqayyo naaf kennaatii jedhee kan yaadu baay'ee galateeffachuu barbaada. Sadarkaa kanaan akka danda'u namni himees. Akka danda'u isirraa dhaga'e ifirraa dhageenye. Tichilaalee namni naan jedhes. Tichilaalee naanichi gidii chiyyee maasayyet giddeetaa yeroo jedhee murteeffadhe. Dandeettaa eeganaan jedhanii danda'ee agarsiisuun dirqamadhee fikiyya waliin waadaa galee waaqillee na gargaare sadarkaa kanarraan baay'ee yennaa jedhee cubbuu nama na dadhabe jira waan ta'eefi eloo nama sanii waliin sadarkaa kanaan baane hojiitii utaalee silaanuma gogaa beektaa fuula jiteenuma dhaabadhaa ammallee ganaa jabaa dhedhee warri humna na ta'e hedduu duuba kiyyaanii kuma san baleessa kiyya gannaalee baadiqaa kiyya nagayoo Dr. Geetachoo baabdaa kiyya Taamiraat Godaanaa baadiqaa kiyya kaduu allaaf kanarraa deemee guutuu godaanaa namoota akka malee jireenya kiyya keessa dhiibbaa guddaa uumanii namoota akka malee galateeffachuu barbaadu. Namoota kanaan ala immoo namoota firoottaan ta'an jaalleewwan kiyya Barsaa Jeedala Roobee Godaanaa Barsaa Kifilee Miidhagduu akkuma sana immoo hariyoota tiyya Gurmeessaa Addisuu Gumii warra waliin barachuu jiru. Akkuma sana Barsiisaa Alamaayyoo Guyyee kan kabaja naa kennee yeroo fi naa kennee yaada kanarraa fuudhuu fi asitti na waliin jiru isaaf maatii isaa hundaayyuu guddaa galateeffachuu barbaada. Yoo waaqayyoon jedhee lubbuun jiraanne waggaa tokko yeroo hin caalle keessatti kitaaba dansaa isaa qabadhee isinii dhufaa. Hojii og-barruu Oromoo itti fufaa. Barreessuun dhaabachiinnu galaana barreeffamaa waaqayyoon nu keessa ga'e dhaloota biraan geennaa warri barreessuuf jalqabdanii sodaa fi haala yaaddoodhaan dhaabbachiittani hundi keessanuyyuu sodaa fi yaaddoo jireenya keessan irraa fageessitanii hojichatti akka cimtanu isiniin jedhaa guddaa galatoomaa. Namatti tola sa'aatii kana keessatti wanta baay'ee tuttuqxeettaa waggaa dhufu keessatti kitaaba lammaffaa irraa eeganna jechuudha. Akkuma sana waggaa tokko ji'a lama eega barnoota kana xumuriin duuba yoo waaqni jedhe kitaaba boqonnaa 10 qabu kitaaba xiqqaa kana ammata dureessaa kana caalaa fooyya'e barreessee isinii fidaa deemsi itti fufaa isinillee obboleeyyan durallee qarqaaraa jirtanu yaadaan waan garaagaraatiin bira dhaabbata jirtanu wanni yaada caalan jiru wanni nama jajjabeessuu caalan jettu hamilee walitti ta'uun karra caaltu waan ta'eef obboleessa keenya guddataa ammallee baay'ee si jaallanna waan baay'ee sirraa eenna biyyi waan baay'ee sirraa eegaa jirti kitaaba kanarraa ta'anii baay'ee dubbisee argeera irraa fayyadameera namni bitachuu barbaadanu karaa silkiisaa yookaan karaa lakkoofsaa yookaan kontaaktiisaa asirra barreesseera. I hope. Fuula lamarra jira achitti isa argachuu dandeettanii I think kuniin gahaa yeroo lammaffaa fi qabadhee isinii dhufaa kana caalaa yaada badhaa dhalootaaf ka ta'u biyya teenya waan ta'a biyya Itoophiyaa kana waan ta'a Oromiyaa waan ta'a waan baay'ee qabannee isa waliin hin deebinaa hadhaaf asirratti dhaannaa isin immoo warri hordoftoonni Roosiif Akaadaamii yeroo miidiyaa keenya hordoftanuu laayikii gochuu biran darbinaa laayikii kennaa isin gootanu viidiyoon suni vaayiraal ta'ee ba'a. Viidiyoo san koomentii isin gootanu yaada isin nuu kennitanuun karaa isin laaltanuun miidiyaan sullee nu guddata waan ta'eef miidiyaa kana bira dhaabadhaa isin jaallannaa shaaloom nuuf wayyamaa. Shalom.